Hai hordoftoota kiyya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha nutis jirra nagaa keenyaa jiru jireenya hunduu bareeda hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii akkam jirtu nagaa keessanii nutis jirra nagaa keenyadha jiruuf jireenyi hunduu bareeda akkam isin nagaa keessanii miti jirtu fayyaadha. Nutis jirra nagaa keenya galanni sattaa tolu. Warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatanii sabiskiraayib godhaan isiniin jedha. Gara chaayinaala keenyatti dabalamaa nu jajjabeessaa jechuudha. Warroonni immoo maatii turtan immoo laayik sheer godhaa isiniin jedha. Galatoomaan isiniin jedhaan hordoftoota koo har'a. Seenaa dhugaa irratti hundaa'e tokkoon isinitti himuu dhufe jechuudha. Namatu obboleettii keenya tokkotu biyya Arabaadha. Waan kana natti himtee jechuudha. Kaleessa dheengadda keessadha wanti kuni. Innis immoo seenaa dhugaadha. Isin yaada keessanii waan isin jettan yoommoo yaada isin kennitaniif waan isin jettan baruu barbaadde waan ta'eef yaada keessanii koomentii gubbaarratti barreessan isiniin jedha dhaggeeffattanii dhiisina yaada keessan maaliif obboleettii keenya kanaaf fakkeenya taatu barumsa ta'aa fi waan isin barreessitan ilaaltee waan isin deeggartan ilaaltee yaada ishii waan isin jaallattan irra gootii jechuudha. Yeroo natti himtu baay'een gaddisi baay'ee natti dhaga'ames jechuudha. Inuma nama qunnama waan akkasiyyuu obboleettii kiyyaa homaa miti siin jedha. Maalidha naan jette seetanii hiriyaa qabdi dura jechuudha biyya keessaa. Hiriyaa qabdi hiriyaa sana faana osoo waliin jiranii yeroo baay'eedhaaf waliin jiraataniiru kara biyya Arabaa deemtee jechuudhaani. Kara biyya Arabaa deemtee erga deemtee adeemsuun keessa osoo walitti haasa'anii osoo walitti dubbatanii hiriyaa ishii isa duraa sana faana adeemsa keessa walitti bu'anii jechuudha. Hiriyaa ishii ijoollummaa hiriyaa koo ijoollummaati jettee wajjin guddannee wajjin baranne jettee adeemsuun kana keessa osoo deemanii isheen amma biyya Arabaa karaa waggaa 8 keessa jirti. Waggaa 8 keessan jiratteetti akkuma ishiittan bakka bu'ee tananii isinitti hima jechuudha. Maaliif dhaamsa kana naa dhaami mee waan namni jedhu ni ilaalaa yaada namaa ni ilaalaa waan jetteef kanaafan isinitti himuun dirqama natti ta'e jechuudha. Hordoftoota kiyya inna osuma adeemsa keessa waliin deemanii osuma faana jiraatanii bilbilaan osoo wal arganii bakka waan garaagaraa isaanii osoo haasa'anii adeemsa keessa namni walitti bu'uun hin jiramtiire walitti bu'anii jechuudha. Walitti bu'anii yeroo baay'ee immoo namatu gidduu keenya seenaa jettee namoonni hedduun gidduu keenya seenuu namatu gidduu keenya seenaa namatu isheen akkasidha jedheetu namatu isatti na odeessaa ani garuu waa tokko balleessaa hin qabu ani garuu nama baay'ee isaaf amanamudha jette. Achumaan jennaan isheen immoo jechuudha adeemsa keessa osoo akkanaa waliin jiraatanii inni immoo akkas gaaf jedhuuni maaliif akkas naan jettaa akkamittiin akkas naan jettaa akkamittiin dubbii namaa fuutee waan akkasii akkas naan jettaa maaliif nan amantu maaliif isa nasiin jedhu dhiiftee isa namni siin jedhu maaliif fuutaa dubbii sobaatii wanni kun dubbii sobaatii jedhee yeroon itti himu nan dhaga'uu jette. Achumaani baay'ee walitti buunee isa booda wal lollee ji'oota muraasaaf akkana ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 turree jette osoo walitti hin dubbatin lachan isaaniiyyuu bilookii wal godhanii jechuudha. Isheenis bilookii goote innis bilookii godhe jechuudha. Aaranii walitti mufatanii bilookii wal godhanii isa booda jettee gidduu kanatti nama tokko barte jechuudha feesbuukiidhaan. Nama tokko feesbuukiidhaan sooshaal miidiyaadhaan hin beektu gaafa biyya Arabaa irra baay'een keenya sooshaal miidiyaan fayyadamna jechuudha. Isheenis adeemsuun kana keessa nama tokko faana
wal barti jechuudha. Namni sunis immoo namuma biyya ishiitii jechuudha. Namni isheen wal bartu garuu namni suni kara biraa tureetu kara biraarra hojiidhaaf kara biraa tureetu kara as dhufe garuu hiriyaa koo ta'uu hin beeku. Inni dura biyya keessa jiru hiriyaa koo ta'uusaa hin beeku. Eenyu akka ta'e hin beeku. Garuu hiriyaan qaba jedhee itti meera. Akkanatti wal lolle jedhee itti meera jette malee inni isa hin beeku jechuudha. Waliin beekan jechuudha isaan lamaanii. Garuu inni immoo eenyudha? Inni baruun barbaadaa. Eenyudha inni jedhee na gaafata yeroo baay'ee jette. An garuu eenyummaa isaa maalummaa isaatti hin barbaanne garuu nama biyya koo akka ta'e nama wajjin baradhe nama wajjin guddadhe waan ta'eef nama akkasiiti jedheen itti hima malee akkasidha ekeleedha jedhee hin himuu jette. Isa booda mucaan feesbuukii wal baree baay'ee na jaallata jette. Baay'ee na jaallata. Anis adeemsa keessa baay'een jaalladheeni. Bakka yeroo hundumaa waan gaarii natti haasaa, waan jireenya boruu natti haasaa, bultii akkamii akka jiraannu, jireenya akkamii akka gara fuulduraatti jiraannu, waan akkasii natti haasaa. Bakka waan darbe dhiisii, yeroo baay'ee waan darbe dhiisii naan jedha. Wayna dhaqu asiin tiivii wayna kolfisiisa jiru. Sagalee qannaseen dhiifaman isiniin jedha. Yeroo baay'ee jechuudha. Waan gaarii bultoo keenyaaf waan gaarii natti odeessaa. Waan bakka jireenya gaarii boruu keenya maal akka ta'e akka na jaallatu fira keellee na barsiisinaan jedha yeroo baay'ee. Obboleettiillee yoo qabatte obbolaa waliif walgittan yaani walirratti kan dhalatan nama tokko walgitu mitiire obbolaa walirratti dhalattanis yoo qabaattee kara katamaatii dhiyootti yoo jiraattee wal nu barsiisii wal baruun barbaadanaan jedha. Maatii koo na qorataa eenyu akkan ta'e na qorataa jechuun bakka maatii koo achii dhufasaa akka tasaa ta'e immoo biyyi keenya tokkodha isa faanas jette. Garuu wajjin hin guddanne wajjin hin baranne ani isan beeku ijoollummaa kootiin malee amma yeroo inni natti himu yeroon mucaan kun eenyudha jedhee nama gaafadhu nama biyya akka ta'e namnillee natti himee. Dammoyyuu nama firasaa amma danda'ametti nama akkasii barsiisuun barbaada baruu barbaada jedheetu yeroo baay'ee gaaffii akkasii naaf dhiyeessaa. Ani garuu jedhee tanan jalaa dida maleeyyuu bakka eenyumayyuu firasaa kamiyyuu na barsiisuu danda'an immoo yeroo baay'ee yeroo inni waa tokko natti odeessu qarshiin qabu akkasidha jedhee tananii sobee waan inni jedhu ilaaluudhaaf qarshiin qabu. Maal waan boruu karoorsita waan akkasii maaf karoorsita qarshii hin qabu minam jedhee tanan immoo sobeen dubbii kaasaa gaafan dubbii kaase namni waa'ee qarshii si gaafate raayii ani qarshii kee hin barbaadu ani sumnii kee hin barbaadu naan jedha. Osoo dhuma jennu adeemsa kana keessa viidiyoon koo kun garuu hin dheerata. Osoon guyyaa lammaffaatti itti isinii fufeen jedha ani guyyaa lammaffaa otoon itti isinii fufe isinis viidiyoo koo kana osoo nuufin dhaggeeffattu waan ta'eef isa taanu immoo isinittan hima jechuudha dhugaa dubbachuu fi yaada keessan garuu immoo gidduu kana dhufeen isa lammaffaa isinittan himaa kun tokkoffaa isaati. Isheen illee dhuma tokkotti naa himette garuu viidiyoon dheerate namni amma dhumatti hin dhaggeeffatu nan beeka. Kanaafuu jechuudha adaraa isiniin jedha. Ergaa namaati ergaa obboleettii keenya tokkooti waan ta'eef yaadni keessan immoo barreeffamni koomentiin keessan immoo isheedhaaf barumsa kennaaf dubbifattee ilaaltee ishii barumsa ta'a waan ta'eef kanaafuu yaada keessan koomentii irratti barreessaaf isiniin jedha. Maaltu akka ta'e immoo ittaanee tanan dhufee isinitti hima jechuudha. Asuma irrattan dhaabaa kutaa lammaffaa akka kutaa lammaffaa godheen isaaf immoo dhufee isinitti nan hima jechuudha. Isa booda hin xumurtuu jechuudhaan gaafa sanas dhaggeeffattanii yaada keessan barreessituu fi isheedhaaf immoo wanti ishee cinqe wanti sammuu isheetti gaaffii ta'e tokko barreeffama keessan ilaaltee yaada keessan ilaaltee barumsa ta'aaf jechuudha. Kanaafuu piliis isiniin jedha adaraa namaatii laayik sheer naa godhaatii ergaa kana naa qaqqabsiisaatii koomentii keessan immoo barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha adaraa. Isa af immoo dhufeen isinitti hima isiniin jedha. Baay'ee galatooma nagaa keessan ta'a baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Thank you.